osoo namtichi hin baane roobni dhangala'e samiin gadi dhiisee dachii waliin ga'e abbaan yakkaa mul'anne eenyuun akka ta'e beekamuu hin dandeenye ta'us haajaan ba'e dubbiin kun nabi Muusaatti gaafii ta'e rabbii isaa gaafate maaliif akka ta'e himeef rabbiin namtichi biyya keessa taa'e badiisaa ta'uu bannaan rabbi isaaf dhaga'e kanaaf roobni roobe ardiin qabbanaa'e badiin ilmaan namaa yoo hanga fedhe ta'e toobannaan isaadha gooftichi ol ta'e wannan kanaaseef yaadannuufanii ilaahii keeti galanni Muusaan akkanatti hin dhiifne dubbisan namticha badiinsaa ta'e hunda kana nama ta'uu baan isaa balamteef sana na agarsiisi jedhee rabbi isaa gaafannaan qulqullaa'e rabbiin mootichi olaanaan akkas jedheen gaafii nabi Muusaa sana hanganni waa balleessu waggaa hunda kana dhoyseen irraan ga'ee jedhee yaana mana harranni tawbatee gara kootti dhufnaan maaliifan dabarsee harrasetti kenna jedheen rabbal alaan nus warra baranna gabrichi badiisaa maneetti dhufnaan dhoysee irraa qeebalee fe mootichi olaanaa satari mawlaanaan isatti deesinaan ilaahii keeti galanni akkasuma satara mootichi alamaa seenaa kanarraa waa hedduu baratamaa badii yoo baay'atee biyya turaafama balaan sababa jallinaatiin argama rabbitti deebinaan namaaf araarama yakkamoon toobannaan biyyi baraaramaa kanarraa waa baruun nurraa barbaadama si kadhanna rabbii gooftaa khalqi namaa ati nuuf qajeelchii qilleensa uumamaa rahamnaa yaa rahmaan arjoomaa keetiin ilaahii keeti galanni faaruun keeti rabbii mawlaa yaa rahmaani yaa gooftaa tiisitee nu geesse har'aani ilaahii keeti galanni faaruun keeti rabbii mawlaa yaa rahmaani yaa gooftaa tiisitee nu geesse har'aani ilaahii keeti galanni yaa boleewwan ergaa kiyya naa dhageessu annan nafsii kootii beesinii dhiyeessu haalli bara dabree waan nama yaadessu waan tolu nagarsu waan gaariin nageessu baaftuun keenya rabbiin kadhachuu jabeessu rabbiin kudraa isaatiin nu haa tasgabbeessu hojii gaggaariidhaan isatti of dhiyeessu akka rabbiin balaa nurraa qabbaneessu yeroon kun kan namuu keessatti of sirreessu khayrii tattaafachuun waanuma dandeessuun waan nuun tolle rabbiin nurraa fageessu rahmata isaa keessaa nu haa tasgabbeessu nurraa gaggeessu waan nuuf hin tolini ilaahii keeti galanni rabbiin duwwaa namarran kaa'u rakkinaa of bira barbaadu dadhabuun hanqina yoo rakkoon argame qofa maaf gaddina wanni balaa biyyatti harkisu jallinaa bara dabre wanni mul'atu bal'inaan zulmi ummata nagaarra gaa'uun argina akkun dallansuu rabbii ta'u maal shakkinaa itti gallameenyaa booddeensaa salphinaa gocha dirree jiruun moggaa marsinaa kottaa gariitu inni abbaadhaaf galchinaa nuti kuma arginaa dachaadha zulmiin ilaahii keeti galanni garee durmuutannuu qabu waa jeeksisu jarri loowwan jaraa nurratti dheechisu fakkeessuuf tokkummaa kijibaa weeddisu qawmii jaarraa tokkoof cinaa nu roorrisu kaayyoo qaban dirree baanii beeksisu sirna abbootii jaraa nurratti deebisuuf tattaaffiitti jiru garummoon deemsisu hindoyfannee ofeef himanii beeksisu akkuma dur har'aase waan jarri gaggeessu hangargaa turre qofaa kan hin siyoteessu lubbuun namaa jaraa bookee ajjeesuun geessu cokkaa wal gurmeesse deemee waa balleessu
jara wajjin biyyi nagargatten teessu gocha nama hammeessu waraamummaa isaanii ilaahii keeti galanni. Hongeenis nageenyi sababni dhabameef sababa ta'uu malaa wanni hojjetame dhulmii bara dabree keessa raawwatame nama lubbuu qabu harkaa miidhame qoraan funaaname gaasiin itti namme ibiddi ilmoo namarratti qabsiifame viidiyoo waraabaa gubame ajjeefame baargamaa miti asitti hojjetame maal qabatu silaa namarraa dhoofame rabbiin hin jarjaru kanaaf jiraatame rakkoo yoo maragame yooka gocha isaanii ilaahii keeti galanni. فارون كيتي ربي مولاي يا رحماني يا قبضة تكسيتي نقاسي الراني إلهي كيتي قلني فارون كيتي ربي مولاي